Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arraan tana waa'een qophii keenyaa qophii jimaa harargeeti. Jireenyi harargee dhugaan jimaadha. Jimaan qarataa fi kana kanaatu itti ol ka'ee dura rakkishoomse malee. Jimaan biyya harargee yookaan laftii harargee magarsitu jimaa akkanaa fakkaataa maashaallah irraa yaa warreen toora chaayinaal keenyaa kanaan noortifaa jirtan marti kaasanuu maashaallah jimaa kanarraa jechuudhaan jimaa baay'ee bareedaa. Akkanatti guuraa bulaniiti itti laffaanii qarata maal jedhanii gaafa isaan baasanii makiinaadhaan yaaniin jechuun marti warraa harka 17 kafalaa jechuun waan rakkisaniif rabbii waan akkanaa kana irraa dhaabuu oolmaan Oromoon du'aa godhaaf mee harargeen tun baay'ee takka nu duraa miidhamaa jirti. Akka isiin hin miidhamne miidhaasii kana keessaa du'aa baasuu qabnaa du'aa gooneefiiti. Gargaarsa illee hin leekinaa dhaabbannee jimaa isaanii kana gatiin isaanii akka ol kaatuuf mootummaatti illee fi iyyinee fi akkasii jimaa deenaa kana mee ilaalme maashaallah baay'ee bareedu wallahi das nama ja'an akka kiyyatti das nutti yoo hin jennes hin beekne garuu ta'u shaayii wallahi maashaallah. Akka dalaguun ta'u beekuun kun waan guddaadhaan jaan akka kiyyatti fataadhaa laalqama ijjimaa dhedheerina maashaallah namoota sadii kanaa dalagamma kan hunda. Kana sagantaan keenya kana fakkaataa hanga sagantaa biroo wal deebinuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.